daawwattootaa fi hordoftoota maatii murtii jaalalaa maarree najaa nageenyi badaadha arramoo akkuma yeroo kaanii sagantaa keenya guyyaa har'aan tanaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Maarree sagantaa keenya kan guyyaa har'aan tanaa wanti irratti rarra'u waldhabdee jaalalleewwan lamaaniitii fi addaan bahiisa haadha manaatiif abbaa warraa yookaan diigamuu bultiitiif wantoonni sababa ta'an maali jennee gamaa gamana odeeffannoo arganne walitti sassaabne kuusaa adda addaarraa odeeffannoo fi yaada nama dhuunfaas qindeeffannee dhiyaanneeti jirra. Maarreen qabxiiwwan haala waliigala addaan bahiisa namootaatiif yookaan jaalalleewwan lamaanii yookaan akkaataa itti abbaa warraa kee dhabde haadha manaa kee dhabde jaalallee kee yookiin jaalallee kee dhabde asirratti yaada tokko ni argatte jenneeti yaanna. Maarree yaada waliigalaa qindeessuudhaan sagantaan keenya kunoo qindeessine har'a qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenyaan. Maarree akkuma yeroo kaanii feesbuuk irratti laayikii gochuudhaan yuutuub irratti immoo sabskiraayib gochuudhaan gahee dirqama qooda afaan oromoo guddinaa fi dagaagina isaa keessatti qabdu akka baatu si affeerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa.